Ambisa Bashiitiin jaba hojii kalaqaa fi teekinooloojii asuma magaalaa Galamsoo. Yaanni hojii kalaqaa rakkoo sirna dinagdee hawaasaa furuu keessatti gahee olaanaadha qaba. Keessumattuu biyyoota dinagdeen guddatan gidduutti miirri wal dorgommii uumuu keessatti sochiin hojii kalaqaa fi teekinooloojii inni qabu laayyoo miti. Dargaggoo Hambisaa Baashaa godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo ganda Daadhii Galaanitti kan dhalate yeroo ammaa barataa kutaa 9ffaa mana barumsa hundee sadarkaa 2ffaa Galamsooti. Dargaggoon kun kalaqoota garaagaraa rakkoo uummataa hiikuu danda'an kalaquuf ijoollummaa isaarraa kan eegale yeroo ammaa immoo bu'aa maatii isaa arguu jalqabeera. Akka jibbatti dhufu nuti ammoo kolleejjii kanatti galee boruudhaa fi ogeeyyii baay'ee meeshaalee finfinneetti asii namni deemee itti خلق عارفه والين جو بربادي برنوتا أماس برنوت خجو سلوغان تشيل كله خبجة مولدم مالبي كابرانا بازاني تقول وانجو وانتا من أبجد تقول نقول خاطرنا لبوم وانجو ما جوزان يومو مهما تناسي Kabajamoo daawwattoota keenya nagaa isin gaafachuullee hin daganne bakkuma irraan raawwachaa jirtan maratti nageenyi keenya kabajaa isin haa dhaqqabu jechaan hojiilee kalaqaa hambisaan ittiin beekamuu fi yeroo ammaa sadarkaa maaliirraa akka jiru dabalatee deeggarsa uummataa fi bulchiinsi magaalaa akkasumatti illee aanaa abroo taasiseef dabalataan sagantaan guutuun dargaggoo qaxalee kanarratti xiyyeeffatee bal'inaan yeroo dhiyootti gama keessan kan dhiyaatu ta'a.